Learn with Hai, akkam jirtu? Nagaan Waaqa isiniif haa ta'u. Ana obboleessa keessan lammiidha. Har'a isiniif qabadhee kan dhufe kutaa 8ffaa akkamittiin koolideerii hojjechuu akka dandeenyu. Civil 3D irratti how we can create corridor on Civil 3D kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaan dura data import gochuuti kaasee hanga assembly create gochuutti wajjin ilaallee turre. Amma kutaa sattaanutti immoo koolideerii akkamittiin akka uumuu dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. Koolideerii jechuun maal jechuudha? Koolideeriin akkuma kanaan dura kutaa tokkoffaa irratti introduction irratti ilaalle, koolideerii jechuun 3D moodeliidha of the road. 3D model of the roadidha. Alignmentii profaayilii fi assembleetu walitti dabalame koolideerii nu kennaa jechuudha. Kanaaf isaan kana dursa koolideerii otoo hin hojjetin dursa assemblee nu barbaachisa. Assemblee hojjechuun barbaachisa. Akkasumallee profaayilii hojjechuun barbaachisa. Akkasumallee alignment hojjechuun barbaachisa jechuudha. Alignmentii assemblee koosee hojjennee booda walitti fidnee koolideerii hojjennaa jechuudha. So kutaa ittaanutti toon darbeen dura namoota chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu, hiriyoota keessanii share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. So kanaaf qaxxitaa gara intinii keenyatti gaafa dabarru koolideerii akkamittiin akka uumuu dandeenyu wajjin ilaallaa jechuudha. So koolideerii uumuu maaltu nu barbaachisa? Alignmentii nu barbaachisa. Alignmentii qaba. Maqaan alignmentii koo akkuma isin irratti jiraatan alignmentii tu jedha. Akkasumallee profaayilii nu barbaachisa. Maqaan profaayilii koo layout waan jedha. Akkasumallee assembly nu barbaachisa. Maqaan assembly koo my assembly tu jedha jechuudha. So kana fayyadamee koolideerii hojjedha jechuudha. Naa koolideerii hojjechuudhaaf Civil 3D irratti hoomi jala gaafa gallu addunarraa koolideer wanti jedhamu jira jechuudha. Koolideer gaafa jennu waan lamatu jira. Tokkoffaa koolideer jira, lammaffaa immoo hype koolideer kan jedhamu jira jechuudha. So koolideerii gaafa uumnu koolideer kan jedhu irratti right click goona. Right click gaafa goonu boksiin kana fakkaatu nu dhufti jechuudha. Boksii kana irratti tokko maqaa akka kennu nu gaafata. Maqaa fakkeenyaa koolideer for training kan jedhu kaayira. So akkasumallee alignmentii keenya profaayilii keenyaa fi simbilii keenya nu gaafata. Akkasumallee staayilii keenya nu gaafata. Akkasumallee koodiseet staayilii keenya nu gaafata jechuudha. Akkasumallee taarget saarfisii illee nu gaafata. So as keessa dhufnee alignmentii keenya nu jalqaba isin ilaalleerra alignmentii tuudha. Profaayiliin keenya layout waaniyaa. Assembleen keenya immoo assembly tu jedhama maqaan isaanii. Yeroo darbe simbilii gaafa hojjennu maqaa kana kennee fi turre. Erga dhufnee booddee as keessatti yoo barbaadan description barreessuu dandeessu. Yoo isa corridor set style kan jiru jira. Kana keessa galtan basic jira, standard jira. Akkasumallee ofii keessan style mataa keessan akkasitti tolutti godhachuu ni dandeessu jechuudha. Code set style kan jiru jira. Kana keessa kan isin tolu ofii keessan filattanii code set style mataa keessan irra buufattu jechuudha. Akkasumallee target surface kan jiru jira. Target surface keenya wajjin ground level dha. Ground level fayyadamnaa jechuudha. Isaan kana hundumaa erga fidnee booda dhufnee okay jennaa jechuudha. Okay erga jennee booddee boksii kana dhufe. Boksii kana maaltu jira? Alignmentiin jira, layoutiin jira, akkasumallee assembleen jira, start station, end station, frequency target wanta jedhamu jira jechuudha. So kana irratti frequency keenya sirreessuu ni dandeenya. Frequency keenya 20 kan jiru 5 gochuu ni dandeenya jechuudha. 5 gochuu ni dandeenya. Frequency jechuun linking keenya processioning keenya intervalii meeqa meeqaan akka nu taa'u jechuudha. Kan biraachuu miti. Intervalii meeqaan akka nu taa'u jechuudha. Keenya isaa booddee okay jennaa jechuudha. Isaan booddee taargeetii nu gaafata. Yoo barbaanne taargeetii keenya dhufnee as keessatti leftii raayitii kennuu dandeenya. Yoo dhifnes immoo mataayyuu ni fudhata jechuudha. Koolideerii keenya sirriitti hojjenneera taanaan, no assemblee keenya sirriitti hojjenneera taanaan ni fudhata. Gin fakkeenyaaf irregulaarii yoo ta'e eeraa nuti irratti hojjennu akka inni taargeetii liidii godhee hojjetu goonaa jechuudha. So okay jennaa. Isaan booddee apply build. Okay. Wow. Naa koolideerii kana fakkaatu nu kenneera jechuudha. Koolideeriin keenya kana fakkaata. Koolideerii kana fakkaatu nu kenneera. Aspaaltii eeriyaa qabna. Siraan aspaaltiin jira. Siraan aspaaltiin jira. Addanarraan wawwayiin jira. Addanarraan immoo addanarraan karbistoonii A type jira. Addan immoo B karbistoonii jira jechuudha. So cheekii gaafa goonu intiniin keenya bidiziin keenya 20 irra yoo caalate dogoggora irra jechuudha. 20 ta'uusaa cheekii gochuun nurra jiraata. So is 20 cheekii gooneerra. So wanti dogoggora hin jiru jechuudha. Kan akkas goonee kalvertiin koolideerii
kiriitii goone irraa jechuudha. Istaayilii kan akkasittiin pevd istaayilii ta'e kan hin barbaannu ta'e raayit kilikii goone riset istaayilii irra dhufnee yookaan immoo riset istaayilii irra dhufnee kan jijjiirudha jechuudha. Riset istaayilii keenya kana kan barbaanne irra buusuu dandeenya. Fakkeenyaaf nu barbaadu goote kanarra goote akkatti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Akkasittiin jijjiiruu ni dandeessa jechuudha. Ani yeroo baay'ee istaayilii kana waan natti toluuf istaayilii kana fayyadama. Kanaan koriiderii kiriitii goonee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf koriiderii kiriitii goonee kana ilaaluu barbaanne raayit kilik goonee buufnees keessatti objektiivii warra buufnee ilaaluu dandeenya jechuudha. So gaafa kenninu sirriitti understand goonaa jechuudha. Amma koriideriin uumuun isuma kana fakkaataa jechuudha. So kanatti aanee kan jiru immoo akkamittiin saampil laayinii uumuu dandeenya kan jiru. Inni ilaallaa nagaan turaa. See you next.